waaqayyoof kabajna laadha kabajni isaaf haa ta'u ani akkasi mana abbaa koo keessatti akkasittan sagada jechuudha kuno argiteetta miti kanaaf carraa kana kan naaf laate waaqayyo eenyuun iyyuu iddoo ani hin beeknetti kan na baase waaqayyoof kabajni waaqessuun widduun samii fi lafa irratti isaaf haa ta'u gooftaa barootaa samii gaditti uumamni jiran kun hundinuu isaan kan uumame waaqayyoof sagadni waaqeffamuun hunduu isaaf haa ta'u kan naaf laate isa waan ta'eef isa nan galateeffadha ani gadiin jedha gadiin of deebisa inni ol haa jedhu ani yeroo hunda yoo miilla isaa jalatti gadiin jedha nan sagadaaf gadiin jedhaafis amma bara baraatti kabajni haa ta'uuf kana waan naa laateef abbaa koo nan galateeffadha ameen. nagaan keessan bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu ashamaa kam jirtu ijoollee waaqayyoo macaafni qulqulluun yeroo dubbatu kan gurra qabu saafurri qulqulluun waldaa kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u jedha. ergi dhiyootiyaas waldaa kiristaanaa oduu fi jetteen kan keessatti baay'atee namoonni dharraa beekamoo fi itti fayyadamuuf waan hin jirre waan soba ta'ee waan nama hin jajjabeessine waan amantii namaa jeequu waan nama gufachiisuu fi waan bitaa namatti gashu qofa dhaga'ee fi dhaga'aa fi waan bitaa namatti gashu qofa dhaga'aa fi argaa jirra. kana irraa kan keessa manni waaqayyoo jeeqameera waldaa ta'uun dhiisee mana farsoo fi lafa gabaa fakkaateera. dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya maaltu ta'e jechuu dandeessu kunoo amma isinitti himnaa gaxumuraatti nu waliin ta'an affeerraa keenya jaalalaatii isa dura garuu YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan YouTube chaanalii kanarratti viidiyoowwan barsiisoo odeeffannoowwan wayitaawaa argattu waan ta'eef subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan haaraa yeroo yerootti argachuufis mallattoo bilbilaa yookaan notifiikeeshinii tuquun banaa gochuu hin dagatinaa. namumatu akkasiin abbaa fi ilmatu harree oofee gara gabaa deemaa jira jedhan utuma isaan harree of fuulduratti qajeelchanii haasaa deemanii karaa deemtonni tokko itti dhufan. ilaala warra gowwaa kana utuu harree yaabanii deemuu danda'anii of fuuldura qajeelchanii lafoo adeemuu jedhaniin. yeroo kana abbaan mucaa yaa ilma koo harree utuu qabanii lafoo deemuu jedhanii quba nutti qabaa jiru kottu ati harree kana yaabii ani immoo nan harkisaa jedheen. mucaanis harree yaabee abbaan harkisaa imala isaanii itti fufan. utuma deemsarra jiranii warri tokko immoo itti dhufanii maali mucaa baaramaan safuu hin beekne abbaa lafa oofeet ofiisaaf harree yaabaa jedhaniin. yeroo kana mucaan harree irraa bu'ee yaa abbaa koo kunoo na abaaraa jiru ani nan harkisaa ati kottu harree kana yaabii jedheen. abbaanis harree yaabee mucaan harkisaa karaa isaanii itti fufan. akkamuu xiqqoo adeemaniin immoo warri tokko karaatti itti dhufanii maali abbaa hammaataan akkanaa mucaa isaa lafa oofee ofii isaaf harreetti ba'ee deemaa jedhaniin. yeroo kana abbaan yaa mucaa koo kunoo mucaa isaa lafa oofee jedhanii na abaaraa jiru kanaaf kottu atis yaabii lama taanee yaabbannee adeemnaatii jedheen. kana booda lamaan isaaniituu harree sana yaabanii karaa isaaniitti yufan. xiqqoo akkuma deemaniin ammas warri tokko itti dhufanii maali warri hamoon akkanaa akkamitti lama ta'anii harree yaabanii adeemuu sammuun isaanii xiqqoo mallee nu yaaduu jedhaniin. yeroo kana waan godhan dhabnaan harree sanaa bu'anii muka lamaa ciccimaa isaa qopheeffatanii miillaa fi harka ishee hidhanii harrittii lama ta'anii ol fuudhanii baatanii karaa isaanii itti fufan. takka akkuma deemaniin warri tokko immoo karaatti itti dhufanii oho ilaalaa warra gowwaa kanaa harree kana yaabanii utuu deemuu danda'anii garuu baatanii adeemuu maali warri gowwaan akkanaa jedhaniin. yeroo kana abbaa fi ilmi harrittii lafa ka'anii abbaan ilmaan yaa ilma koo oduu namaatiifuu karaa deemuu dadhabaa jirraa kanaaf harree kana asumatti ganneetu anaaf si'i karaa keenya itti fufuu qabnaa jedhanii harree isaan fayyaddu kanaa manaa fuudhanii ba'an oduu namaaf jecha gatanii karaa isaanii irra bu'anii jedhama. baay'ee hin ibsuu yaadi isaa sirriitti siif galaa akkuma jara kanaa oduu namaaf jedhee isa fudhatee kahee mul'ata isaa ayyaana isaa fi karoora isaa nama meeqatu karaatti gatee golatti galee jira laata.
tarii namni jechi namaa madeessee manatti si galchee suma isa seenaa kana dubbistu ta'a. Kottuu gabaabseen waa sitti hima. Obbolee yoo furdattes, yoo qallattes, yoo dhukkubsattes, yoo fayyaa taates, yoo kolfites, yoo fuula kee duumessites, yoo ol baates, yoo gadi buutes, yoo gaarii gootes, yoo balleessites, arrabni namaa si biraa hin hafuu waan ta'eef ati galma kee ga'uuf mul'ata kee otoo hin gatin karaa kee itti fufi. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo lafarra ture inni fira nama hundumaa ture garuu fira tokkollee hin qabu. Warruma isa wajjin nyaatanii isaa wajjin oolanii bulantuu warruma isii wajjiniin duuna jedhantu warruma inni dhukkubsataa isaanii fayyisee du'aa isaanii kaasituu wayyaa irraa baasee qullaa isaa mul'isee gidirsee harka walitti reebee fannootti baasee ajjeese. Agartee garaan namaa yeroo sana turetu ammas jira. Kanaaf yoo sirratti odeessan, yoo maqaa kee balleessan, yoo sirratti kaka'anii du'atti iyyuu silaatan Yesuus isa gaarummaa hojjeteefiyyuu akkasuma godhan waan ta'eef si hin dinqin. Kanas haa ta'uu, sanas haa ta'uu, namoota siif odeessan caalaa namoota sirratti odeessantu naannoo kee guutee jira waan ta'eef isaaniif gurri kee duudaa haa ta'u. Nama akkasii waan ta'eef, namni akkas waan ta'eef ati calluma jedhii jireenya kee jiraadhu. Maal hojjetta maal barbaacha iddoo kana dhufte maal rakkatte maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen baradheera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baradheera iddoo kana dhufuu kee argeera fayyadamii seera kee fudhamma fayyitetta. Maal hojjetta maal barbaacha iddoo kana dhufte maal rakkatte maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen baradheera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baradheera iddoo kana dhufuu kee argeera fayyadamii seera kee fudhamma fayyitetta. Narraa tureera anis fayyinaaf abdii guutanneera baradheera rakkachaan ture gooftaa Yesuus kunoo na fure. Maal hojjetta maal barbaacha iddoo kana dhufte maal rakkatte maaliif teessaa galaana bukkee dhukkubaan qabameen baradheera iddoo kana dhufuun koo tureera fiidhaan qabu kan na gargaaru dandeessaa gooftaa namaaru. Dhukkubaan qabamtee baradheera iddoo kana dhufuu kee argeera fayyadamii seera kee fudhamma fayyitetta. Namoonni waaqa dhufanii galaanicha yemmuu raasanii ana dura keessa kan bu'anii fayyanii baa'uun baay'eessanii kanaafuu uffira tokko dhabee gooftaa Yesuus dhufee ol na qabee. Maal hojjetta? Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo.
Hayyoyaa shamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa.